Waaqayyo amma moo'eegaatii kan waliin daawwachiisanii abbaan keenya wanta lamaan bakka isaan luka tokkotiin dhaabbatanii waggaa 7 kadhatan Dabra Asaboo bakka jedhamu isin daawwachiisaa walumaatti daawwannaa maal ba'a. Lammeessiin mijatee namoo keenyaani rakkoon sammaatee dhibee nu sumnee beekonnee ifamkee dammaqnee. Kun akkuma ilaaltan karra seensa isaati jechuudha. Iddoon kun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu waashaa guddaadha jechuudha. Waashaa isaan keessa dhaabbatanii waggaa 7 kadhachaa turan irrattidha jechuudha. Bifa ajaa'iba ta'eetiin manni kan ijaaramee jiru jechuudha. Araarrisaa hedduu waan ta'eef harka Waaqayyoo irratti nan kufa, harka namaa irratti garuu hin kufu. Kitaaba seenaa baraa isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 13. Tole maaliiwwan Waaqayyoo amma moo'eegaatii kan waliin daawwachiisanii abbaan keenya wanta lamaan bakka isaan luka tokkotiin dhaabbatanii waggaa 7 kadhatan Dabra Asaboo bakka jedhamu isin daawwachiisaa walumaatti daawwannaa maal ba'a. Lammeessiin mijatee namoo keenyaani rakkoon sammaatee dhibee nu sumnee beekonnee ifamkee dammaqnee hirreewaa. Maranatha Yesuus qofaatu jabaa jireessuun jalqabaa addunyaa sochoosee yaaddoon hafi hubee sammuu rifachiisee jireessuun jalqabaa addunyaa sochoosee yaaddoon hafi hubee sammuu rifachiisee. Bayeda, ifamni ke angahin kamu. Arai ke bayeda, ifamni ke angahin kamu. Arka ke rati ufunu wilaya gofta. Simare kanu taun jiru. Simare kanu taun jiru. Buwa kile nama gadi fagoo ta'e
dhoksuun kanneen danda'e qorichi argamee si haalaatti hin jiru barruu kee qofaadha addunyaa kan furu bineensoon jalqabaa bakka Tsabalaatti jechuudha. Bakka Tsabalaatti cuuphaman. addunyaa sochoosee yaaddoon abdii hubee sammuu rifachiisee bineensoon jalqabaa addunyaa sochoosee yaaddoon abdii hubee sammuu rifachiisee araarri kee baay'eedha dhiifamni kee nagaa hin qabu araarri kee baay'eedha dhiifamni kee nagaa hin qabu harka kee irratti dhufuunuuf wayyaa yaa gooftaa si malee kan nuuf ta'uun jiru si malee kan nuuf ta'uun jiru. Amma iddoon isin argaa jirtan kun allayyaa kana jala kan jiru iddoo Tsabalatti cuuphaman yoo ta'u, amma immoo kan deemaatii jirru iddoo abbaan keenya qulqulluun Abuuna Taklaa Hayimaanoos waggaa 7 fi luka isaanii tokkoon dhaabbatanii uummata Itoophiyaadhaaf saba addunyaa hundumaaf iddoo isaan itti kadhachaa turan iddoo eebbifamaa Waaqayyoon eebbisee fi iddoo qulqulluun abbaan keenyaa Abuuna Taklaa Hayimaanoos imimmaan isaanii itti dhangalaasanii Waaqayyoon kadhachaa turan jechuudha kan waliin ilaallu. Kun akkuma ilaaltan karra seensa isaati jechuudha. Iddoon kun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu waashaa guddaadha jechuudha. Waashaa isaan keessa dhaabbatanii waggaa 7 kadhachaa turan irrattidha jechuudha. Bifa ajaa'iba ta'eetiin manni kan ijaaramee jiru jechuudha. Allayyaan kun baay'ee guddaadha jechuudha. Gubbaarraa asii gadi ilaaluun kan ulfaatudha. Nuti jala isaa dhaabbanneeti kan jirru. Manni kiristaanaa kunis jala isaatti maxxantee bakka isaan waggaa 7 dhaabbatanii kadhachaa turan sanatti kan ijaaramedha jechuudha. Iddoo kana keessa isaa yoo seennee ilaalle Tsabalatu jira jechuudha. Tsabala gaafan isiniin jedhu kan yaa'u osoo hin ta'in jechuudha. Kan xabbe jedhu jechuudha. Akka imimmaan namaatti jechuudha. Ilaala waashaa guddaadha jechuudha. Baay'ee wanta nama ajaa'ibsiisu dhagaansaa ol ka'iinsisaa safarrisaa hammana jedhamee beekamu kan hin dandeenye. Hedduu dheeraadha jechuudha. Jala dhaabbadhee waan asii ol waraabeef kaameraatti guutummaatti mul'achuu hin danda'u. Otoo gubbaarra asii gadi ta'e sirriitti mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkaataan diizaayiniin ittiin ijaarame keessi isaa mana jechuudha. Keessi isaa mana gubbaa xaaraan isaa immoo dhagaadhaan jira jechuudha. Uumamaan dhagaa amma isin argitan kanaan jira jechuudha. Malee kan xaaraa manaatiin yookiin girgiddaadhaan mukaan ijaarame miti jechuudha. Iddoon kun egaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu iddoo eebbifamaa iddoo Waaqayyoon eebbise qulqulluun abbaan keenyaa Abuuna Taklaa Hayimaanoos waggaa 7 luka isaanii tokkoon dhaabbatanitti kadhatan akkuma suuraa isaaniirraati yookiin siilii isaaniirraa argitan kana jechuudha. Kanaaf egaa hundi keessaniyyuu warri biyya keessa jirtanii fi warri ala jirtanis iddoo kana dhuftanii daawwachuudhaan eebba qulqulluu abbaa keenyaa Abuuna Taklaa Hayimaanoos akka argattan abdiin qabaa. Waaqayyoon isin haa gargaaru. Namoonni isin argaa jirtan hedduun isaanii seenanii eebba argatanii kan ba'anidha. Nutis mee seennee keessa isaa waliin haa ilaallu. Akkuma argitan gaaniiwwan adda addaa jaarikaaniin adda addaa kun iddoo kanatti daradaramee jira jechuudha. Gubbaa isaa akkuma argitan dhagaadhaan holqaan kan jirudha jechuudha. Kuni keessa isaati jechuudha. Iddoo kanadha abbaan keenya Abuuna Taklaa Hayimaanoos luka tokkoon dhaabbatanii kan isaan kadhachaa turan. Iddoon kun iddoo eebbifamaa namni iddoo kana irra dhaabbatee iddoo kana tuqee kadhannaa taasifatee abbaa keenya Abuuna Taklaa Hayimaanoositti rakkoo isaa himate kamu rakkoo isaa irraati bakka itti fayyudha jechuudha. Nutis egaa iddoo kana seennee daawwannee eebba abbaa keenya qulqulluu Abuuna Taklaa Hayimaanoosiin fudhannee tsabala keenya waraabbannee himnatii keenya fudhannee gara manaatti deebi'uudhaaf bifa kanaan daandii keenya jalqabneetu jirra jechuudha. Yeroo tokko waliitiin iddoo eebbifamaa kanaa daawwachuudhaaf eebba abbaa keenya Abuuna Taklaa Hayimaanoos argachuudhaaf
carraa argadhee jira. Isinis Waaqayyoon isin haa gargaaru. Bakki inni itti argamu godina Shawaa Kaabaa Salaalee Darba Libaanos bakka jedhamudha jechuudha. Iddoon kuni